waaqayyotti hirkachuu maali? Bu'aan waaqayyotti hirkachuu maali? Nagaa waaqayyo saniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Inni anaaf sii nagaa kennee maqaa waaqayyoo eebbifamu, maqaa waaqayyoo ol laadhu. Nagaa kottaatuudhaan obbolaanii na jajjabeessaa jirtan. Laayik naa gochuu, sabiskiraayib naa gochuu akkasumallee sheer naa gochuun na cinaa dhaabataa jirtanii eebbifamaa waaqayyo warra keessa jireenya keessan haa eebbisu. Eebbisinirra haa baay'atu jechuun jaaladha. Guyyaa irraa kan immoo maaliif dhuftee jechuun keessa hin oolu. Egaa waan isinii qabadhee dhufe mata duree isaa durumaa akka hin dhahetti jechuudha. Bu'aa waaqayyo wajjin jiraachuu maalii seerudha. Osoo gara yaada kootti hin darbiin duratti warroonni sagalee kee dhaggeeffattanii Please YouTube kee subscribe naa godhaa, like naa godhaa, share naa godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf qoodaa, na jajjabeessaa jechuun jaaladha. Qeeqallee yoo ta'e yaada nama jajjabeessu yoo ta'e koomentii jala naaf kaa'a. Dhugaa ani viidiyoo hojjechuun guyyaa homaa faayidaa hin qabu. Yeroo isin na jajjabeessitanii laayikii naa gootanii immoo aamilee horadhee sirriitti waan beekurraa isinii qooduu danda'a jechuudha. Eebbifamaa waaqayyo sanaa eebbisuu gara yaada kootti yeroo darbu waa tokko waan irraa beeknurraa isoo ta'e akkasumas immoo waan dubbifnee barreerraa isii walii qoonnee cubbuun qabu mitiire akkasidha. Hundi keessanuu eebbifamaadha. Akkuma dura mata duree saniif ta'e bu'aa waaqayyo wajjin jiraachuu maalii jedha. Namni tokko waaqayyo wajjin gaafa jiraatu bu'aan isaa maali? Waaqayyo wajjin gaafa jiraannu humna namaaf kenna, waaqayyo humna namaaf ta'a. Dadhabaan waaqayyotti hirkatu waaqayyo wajjin jabaa ta'a. Dadhabaan waaqayyotti hirkate waaqayyo wajjiniin jabaa ta'a. Akkasumas immoo wallaalaan waaqayyotti hirkatu isa wajjiniin beekaa ta'a. Waaqayyotti hirkannaan waan hundinuu gochuuf salphaadha. Waaqayyotti yoo hirkanne waan hundumaayyuu gochuun nuuf salphaadha jechuudha. Maaliif waaqayyo isa aangoo qabu, waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'u jechuudha. Macaafa Paawuloos keessatti maal jedha? Jabina gooftannaa kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a jedha. Jabina gooftannaa kenneen waan hundumaa gochuu nan danda'a jedha. Filiiphoos 4:13. Waaqayyo wajjin gaafa jiraannu waan hundumaa gochuudhaan nuuf salphaadha jechuudha. Tarii waan tokko nutti ulfaatee jiraachuu danda'a. Garuu gaafa waaqayyo wajjin jiraannee waaqayyo wajjin hariiroo qabaanne immoo waan hundumtuu nuuf salphaadha jechuudha. Waaqayyo waan nutti ulfaate hundumaaf salphaa nuuf haa godhu. Waaqayyo silumaayyuu abbaa aangoo qabuu fi gahaa waan ta'eef humna isaa mul'isuuf maal godhan? Dadhabaa barbaada. Beekan isa caaluuf waan hin jirreef ogummaa isaa mul'isuuf wallaalaa hin beekne barbaada. Kuni karaa waaqayyooti. Kuni maalidha? Karaa waaqayyooti. Karaa waaqayyoo gooftummaa isaa ittiin mul'isuudha jechuudha. Jajjabina namaa kennuuf waaqayyo dadhabaa barbaada. Aangoo isaa mul'isuuf karaa ittiin aangoo isaa mul'isu waaqayyo yeroo hundumaa hin barbaada jechuudha. Gaafa nu dadhabne jennee waan tokkotti dadhabne garuu immoo dadhabina keessan gara waaqayyootti gaafa hiyyannee waaqayyo wajjin waan hundumaa gochuu hin dandeenye waan ta'eef waaqayyo aangoo isaa mul'isuuf dadhabaa waan barbaadu nuti immoo gara waaqayyootti gaafa arganne wanti hunduu nuuf salphaadha jechuudha. Qorontos 2:12 irraa maal jedha? Inni garuu ayyaana koo sigaa, humni koo dadhabaa keessa akeeka isaa ni raawwata. Humni Kiristoos ana bira akkuma buufatu dadhabaa ta'uu kootittis hundumaa irraa caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoos jedhee dadhabaatti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamatti, gidiraatti anatti ni tola. Yeroon dadhabutti nan jajjabaadha.
Kun sagalee waaqayyooti jechuudha. Yeroo dadhabnetti gaafa waaqayyo nu wajjin jiru hin jajjabaanna. Amma fe'uu dadhabne garuu gaafa waaqayyo immoo nu wajjin jiru amma fe'uu dadhabne ayyaanni isaa gaafa nuuf baay'ate jajjabina ni arganna jechuudha. Kanaaf bu'aan waaqayyoo dirqachuu kanumaa jechuudha. Wanta nutti ulfaatee wanti nutti ulfaatee humna keenyaa ol ta'e yoo jiraate gara waaqayyootti gaafa hirkannee gara Kiristoos yoo isatti hirkanne inni amanamaa waan ta'eef wanti hundumtuyyuu nuuf salphaataa jechuudha. Wanti isinitti ulfaate wanti humna si dhoowwate jira har'a waaqayyotti hirkadhu isa amanadhu moo'ichi kan Kiristoosii jedha. Moo'ichi kan maaliti? Kan warra waaqayyotti hirkateeti. Moo'ichi kan maaliti? Kan warra waaqayyo wajjiniin hariiroo qabuuti. Waaqayyoo nama waaqayyo wajjin hariiroo qabu nu haa taasisu. Akka feete dadhabnee akka feete waaffee taanee wanti biyya lafaa nutti ulfaatee hojiin keenya nutti ulfaatee tarii kaayyoon keenya karoora keenya galma ga'uu didee gaafa gara waaqayyootti boonyee waaqayyoof wanti hundinuu salphaadha. Akkuma Filiippos 4:13 irratti jedhe Phaawulos jechuudha. Jabina gooftaan naa kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Jabina gooftaan naa kenneen waan hundumaa gochuu nan danda'a. Jabina gooftaan nuu kennee waan hundumaa gochuu waan dandeenyuuf wanta nutti ulfaate gara waaqayyootti gaafa iyyanne yookaan waaqayyootti yoo baqannee waan hundumtuyyuu nuuf salphaadha jechuudha. Kanumaafuu bu'aan waaqayyootti hirkachuu kanuma hunda nuuf godha. Egaa guyyaa irraa kana kanuma qabadhee isinii dhiyaadhe guyyaa biraa immoo waan biraatiin amma walitti deebinutti nagaaf naa turaadha, eebbifamaadha, eebbaaf ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.